السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرته هردو تكين كوجب جلتمو نجينا كنا جلف كبجا إدو سنجد سنة كبو ورطان كرا تيك توك ندوتن واي دي في لتري دون كسك سنة قاف جاتني ورطان فيديو مدرسون يوتيوبر فجر ده عطوا ورطو تكذا كرت لك ديسة ورطان كرا يوتيوبر تنقلوا تدبتن قمنا من كرا يوتيوبر كنا كوتا سو نقولا أما أنت نمي فيديو خنا كرا كذا تيك توك تي سنة هجدا إن شاء الله ورطان غوتان غويا مراسافة أنا غويا ديجدا مسديسيا جارفت غويا سديت كده أبدا carra dallo tadida bilash taurra bilash dallo goya wanjansane jechun taurra guutani ra faayida qaba jedhetiyaata akkama dahiya jechuudha kanafu guuta sinin jedha warrotan sinin galuu dhabe amma me tartibatti karaa tiktok dheeraa kanaan waliin guunna nafana bu'a ordotuf kenna walid deebina jira ammaan tana kallattiin google chrome seenna waa'ee suuraa warroota nagaafatan suuraa viidiyoo youtube jala seenaa yookaan tiktok jala seenaa viidiyoo irraa hojjedhee jira laala waa'ee suuraadhaan hojjedhee jira kallattiin akka suuraa tirreeffatan suuraa isaa barbaachisu waa'ee suuraa irraa haasa'ee jira jechuudha kanaafuu waa'ee suuraa warroota nagaafatan achi deemaa viidiyoo sanarraa qulqulleeffadha amootan warraan tan amma waliin guunnaa jechuudha google chrome seentan haala kana yeroo nu baasu iddoo sarchii kanarratti iddoo sarchigal DV lootarii jennee yoo barreessine haala kanaan nuuf baha jechuudha. DV lootarii 2024 jennee barreessine yeroo barreessinu haala kanaan nuuf baha yeroo haala kanaan nuuf bahee iddoo linkii dura nu dhufu rachuudhaafna maaliin adda beeyna warroota keessa yoo taate inni gartan jedhee abdiin qabaa DV program that states that government bakka inni gartanii kan rachuudhaaftanii jechuudha irratti hin cuqaasa. Linki durara cuqaasa yeroo cuqaase haala kanaan naaf baasa haala kanaan naaf baasa jechuudha yeroo haala kanaan naaf baase kallattiin oloofa kanneen lachuu bira dabra kanarrattiin cuqaasaa jechuudha qalama magariisa qabu kan agartanii kanarrattiin cuqaase iddoo kana jechuudha yeroo iddoo kana cuqaase barreeffama kanaa fide barreeffama kana sanduuqa kana barreessi kutaattaa nu dabrii naan jedha kanaafuu barreeffama kana barreessamaan tana saddeet qubee guddaas bakka qabu ofirraa eeganii qubee guddaa akkaataa jiruun barreessan jechuudha. Ja'a fi xaa jechuudha. Haala kanaan jira saambit jedhaan jechuudha. Kallattiin na dabarsee jira jechuudha. Yeroo asitti na dabarsee asitti iddoo kana galta deeqaa 30 qofa naa kenna deeqaa 30 keessa guutachuu qabdaa jedha. Deeqaa 30 keessa guutachuu qabdaa naan jedhe. Kanaafuu ammaan tana asirrattiin haala kanaan nu baasa jechuudha. Yeroo haala kanaan nu baase haala kana yeroo nu baase tokkoffaa paartii tokko lama sadii dhaan 14 deeme jechuudha. Warroota maatii qabdan akkaataa itti guutan isin garsiisa jechuudha. Viidiyoo amma dura sanis waan nama maatiin qabne nama kophaa hojjedheef kan ammoo warroota maatii qabdan akkaataa itti guutan isin garsiisa jechuudha. Iddoo duraa kanarratti fakkeenyaaf yoo shamarran taate abbaa keef guutu jaarsa keefirra guutu barbaadde dura if galchita jechuudha. Yoo dhiira taate jaartiif maatii keefirra guutu barbaadde dura if galchita jechuudha. Asitti maqaa akaakayyuu keetii barreessita fakkeenyaaf maqaa akaakayyuu keetii barreessitaa jechuudha. Kanatti ammoo maqaa kan keetii first name maqaa kee barreessitaa jechuudha. Asitti ammoo maqaa abbaa keetii barreessitaa jechuudha. Walii galaa maqaa akaakayyuu keetiif maqaa abbaa keetii booda aansitaa. Iddoo kanatti ammoo dhiirota taate dhiira dubartoota taates dubaraa jettaan bira dabarra. Asitti ji'a dhalattan ji'a guyyaa dhalattan asi guyyaa kun baraa jechuudha. Bara itti galchitan jechuudha. Haaya bira kunni asitti magaalaa guddoo itti dhalattanii jedha magaalaa guddoo itti dhalattan. Magaalaa guddoo itti dhalattan barreessanii jechuudha. Asitti ammoo shanaffaan biyya keessan jechuudha. Biyya taatan asitti biyya keessan itti guutan. Biyya itti guutan jechuudha biyya guunnee jira. Jaaffaan kun maal yoo jettan biyyi keessan DVD'n isin hayyamaadha. Yes ifuma isaati yoo hayyamaa ta'e yes nu jedhee jira bira dabarraa jechuudha. Torbaffaan ammoo suuraa fudhannaa jechuudha. Ambee isin garsiisu malee guutee jira garuu ammoo akkaataa tartiiba waliin isin garsiisu jira jechuudha. Aseenee suuricha fudhadhaa jechuudha. Suuricha tolfadhe fudhadhaa. Yoo dhiira taatanis jaarsa keessan yookaan maatii fira guutuu barbaadde yoo nama tokko taatellee tokkuma garaagarummaan hin jiru anuma faana bu'aa na wajjin deema. Suuricha haala kanaan fudhee jira jechuudha. Yeroo suuricha fudhee irraa bahee iddoo duraa irratti maquma kiyya barreessaa jechuudha. Maquma kiyya barreessaa. Maquma kiyya barreessaa.
Muhammad maquma kiyya barreessaa jechuudha. Ka lammaffaa kana ammoo maka lammaffaa kana godina keessanii fi biyya keessa walitti aansanii barreessan jechuudha. Ka sadaffaa biroo dabra kun ammoo magaalaa guddoo barreessanii jechuudha. Kan ammoo aanaa keessanii fi biyya waliin maxxansitan islaash jidduu keessan jechuudha. Islaash wanni kana dabu kana biyya jidduu keessanii Itoophiyaa itti barreessan jechuudha. Poostaa koodii yoo beektanii guutan yoo hin beekne iddoo kana xuxannoo poostaa iddoo jalaa kana noo hin jirottanii iddoo kana tuqaa kana gootan yoo jiraatanii guutan yoo hin jiraatin tuqaa kana tuqaaftanii jechuudha. Asitti ammoo biyya ammallee irra deebitanii biyya filattanii jechuudha. Tartiiba na waliin deema. Sagalaffaarratti biyya sa'a ammaa kana jiraatu jirtu. Biyya sa'a ammaa kana jiraatu keessa jirtu. Yoo biyya jiraatte biyya jiraatta. Yoo biyya hin jiraanne ammoo biyya jirtu Suudiillee jiraatte Dubaay bakka fayyada yoo jiraatan biyya keessa amma jirtan bitti buguttanii jechuudha. Asirratti lakkoofsa kee itti galchitan jechuudha. Lakkoofsa keessan itti galchitan jechuudha. Iddoo kanarratti iimeela keessan itti galchitan jechuudha. Waliif galasiyaa. Iddoo kana ammallee deebitanii iimeela keessan irra deebitanii itti galchitan. Iimeeluma keessan ammallee irra deebitanii itti galchitan jechuudha. Iddoo kana yoo barumsa pirimarii iskuulii qofa baratte yoo xumurtee digirii fudhatin yoo xumurtee digirii fudhatte kana hunda itti galmeessitan jechuudha. Kafeetan keessa filattan jechuudha. Amma as maarit jedha fuute moo fuune waa hedduu as keessa jira. Amma fakkeenyaaf mee dheengada waan fuune jedhe amma immoo fuudhe jedhee itti galchaa jechuudha. Warroota maatii qabdanii fakkaataa itti guutan isin garsiisa. An fuudhe jira jedhee itti galcha jechuudha. Amma asitti ijoollee mee qabdaan haa jedhu. Fakkeenyaaf mee ijoollee 3 haa jedhuuni. Warroota maatii qabdanii isin garsiisu jira jechuudha. Ijoollee 3 jedhan. Yeroo haala kanaan xumure kontiiniyoo bakka kana tuqa jechuudha. Yoo warra dongora iddoo dongora san diimaa naaf fida yoo warraan dongora immoo irra deebi'i cheegoonaan jedha lakkoofsa jaartii teetiitii fi walumaa agarra mala godhaa. Iddoo tokko sirreessinaan jedhe dongoree dhiifama asitti dongora hayyee irra deebi'eetiin kontiiniyoo jedhanii yeroo dongortan akka isinii baasa jechuudha. Amma asitti warra maatii qabdan asitti walaa hordofnu iddoo tokkoffaa irratti paartii 2 jedha. Asitti maal galchan akaakayyuu jaartii teessanii galchan fakkeenyaaf galchamee akaakayyuu jaartii tiyyaa Isaaq fakkeenya Isaaq jedhuuni fakkeenya itti jira maqaan isii Khadijaa jedhuuni maqaan abbaa isii ammoo Muhammad fakkeenya jechuudha. Akkana guutan maqaa akaakayyuu isii duraan san maqaa isiitiif maqaa abbaa isii booda aansitan jechuudha. Asitti bara isiin dhalatte fakkeenya isin guutuu isin garsiisu jiran bara isiin dhalatte jechuudha. Bara isiin dhalatte isin guutanii jechuudha. Bara isiin dhalatte isin guunaa jechuudha. Asitti alla jaartii teessanii fiimeelettanii jechuudha. Asitti magaalaa guddoo isiin itti dhalatte jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo biyya magaalaa guddoo isiin itti dhalatte. Asitti biyya isii yoo biyya isii taate biyya lammii biyya biraata biyya isiin jirtu timtanii yoo biyya Itoophiyaa taate Itoophiyaa biyya isii jechuudha itti guutanii jechuudha. Asitti suuraa isii fudhachuu qabaa jechuudha. Suuraa isiidhaa fudhachuu qaba. Anamma suuruma tokko fayyadama jechuudha. Guutuun deemu guutee waan jiruuf isin garsiisu jira jechuudha. Suuruma tokko fudhadhaa jechuudha. Suuraa fudhadhee. Suuraan kun ta'u fudhadhee. Asitti daa'ima tokkoffaa maqaa isaa. Maqaa akaakayyuusaa, maqaa isaatiif maqaa abbaa isaa. Fakkeenyaaf daa'imni kiyyoo akka ta'u taate Muhammad akaakayyuun isaa Muhammad maqaan isaa Mubarak maqaan abbaa isaa akkana fakkeenya guutu jira. Asitti ji'a inni dhalate ji'a kamiffaa ji'a kurnaffaa guyyaa inni dhalate fakkeenyaaf bara 2021 fakkeenya guutu jira. Asitti ammoo dhiira moo dhalaa yoo dhiira ta'e dhiira goota. Asitti magaalaa guddoo inni itti dhalate mucaan kee jechuudha. Magaalaa guddoo inni itti dhalate. Biyya inni itti dhalate. Yoo biyya itti dhalate biyya dhalate itti guutaa jechuudha. Waan isin dhibatu akkon qabu jechuudha. Asi guunna jechuudha. Asi suuraa daa'imichaa fudhanna. Suuraa daa'imichaa fudhanna. Walii wala suuraa daa'imichaa. Amma si daa'ima lammaffaa jedha. Daa'ima lammaffaa illee akkuma ammaa maqaa guutanii akaakayyuu isaa guutanii maqaa isaatii fi maqaa abbaa isaatii maqaa isaa guutanii guyyaa inni dhalatee itti aanaa dhiira ta'e dhiira dubra ta'e dubra gootanii kuni biyya inni itti dhalate
magaalaa guddoon itti dhalate kun ammoo biyya isaati suuraa isaa jechuudha. Kunis daa'ima sadaffaadha. Daa'ima sadeedhaan akka haala kanatti guutanii daa'ima sadaffaa illee akka dura guutanii dhiira ta'e dhiira dubara ta'e dubara magaalaa guddoon itti dhalate biyya isaa achi booda suuraa isaa kontiiniyoo jennaan jechuudha. Wanta akka wanni duraan jiru haala kanaan kontiiniyoo ta'aniitiin itti guutan jechuudha. Yoo isin galuutti komantiilee na barreessaa irra deebi'ee warroota maatii qabaniif guutee isin garsiisa jechuudha. Haala kanaan kontiiniyoo itti guutan jechuudha. Qophiin irra kan fakkaata. Haala kanaan guutan jechuudha. Qophii kana waa hedduu irraa baratanii dhabdiin qaba. Haala kanaan guutanii viidicha warrootan biraatiifis sheer godhaa warrootan guutaniif haa guutanii barumsa ta'aa isaaniif sheer godhaa. Han qophii kan fakkaatu walitti nagaan nuuf tura. Karaa YouTube kannas koottaa galatooma.